السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركفون الشمال المان أورمو كقالي جرتو بقى جراتنا سنين جتة بقى سنجرتنا سلامني كوسم براجيتو هر أبليكيشن أجايبها هبا صديق بدي سنين في أبليكيشن يكون عروالي متجارو ورين بيني في هراوما أبليكيشن يكون فايدة نساني مالي وانجرون كبدي سنين في أبليكيشن يكون هم فايدة أجايبها كمان سدينو جتورا ترتيب يسا وأولين إلى لتأجرا تكفارة أبليكيشن فايدة نسي مالي ويتني فايدة لما قبل جراتو كون فيسبوك كيسان أفان أورمو ترتي جراتو دندسو أكاسما فيسبوك كيسان لما tokko kana lama godhachuu dandeessu akkasumallee viidiyoo adda adda irraa gad Facebook irraa gad isinii download isiniif gooti linkiinis akkasuma akka share godhatanis kallattiidhaan gad isinii boost jechuudha kanuma Facebook irra jiru kan dhaxxaniituma gad billee buufachuu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya kana faayida baay'ee qabdi tartiiba isaa ammoo walii waan ilaalu ta'a nafaana tura lammeeffan ammoo waa'ee color note ka jettu kana jechuudha faayidaan isii wantoota adda addaa kan bakka qalamaan qabnetti bakka akkasuma daftarri simbiran jirratti akkasuma wantoota adda addaa akka mataa shaatitti qabachuudhaaf baay'ee isin fayyadu jechuudha warra hin beeyneef asumaan tartiiba isiillee tartiiba walii waan ilaalu ta'a jechuudha isii tan application kun ammoo PM3 video ka jettu kana ammoo video irraa akkaataa aadiyootti muuziqaa ta'u nashiidaa ta'u wantoota adda addaa akka jijjiirtan isin argisiisa tartiiba isaa waliin ilaalu ta'a maarree odoo gara barumsaa isin dabarsine warri YouTube kiyyaa faana taatan subscribe like share gochuu hin dagatina warri ammoo haarawan ta'in ammoo like gochuu hin dagatina share gochuu hin dagatina baltuuri har'a warri eeshiyaa jirtan na fudhadhaa bahararraa karaa miilaanii malee gaheera basaasurraa warri awurooppaa jirtan na fudhaa liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbataa ragamarraan biyya meeqa qaxxaamurree afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torbanirraa qaamaan gargar baanullee aadaa walumaan jirra waca simbiraa dhagaye Awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarree yanki kalatti maanis na gara barumsaa sin dabarsa application kun jechuudha fast video ka jettu kana Play Store keessa gadi galtanii buufattan jechuudha kun anamma dura gadi buufadhe jechuudha aluma kanattiin fa baa gootanii jechuudha FB video download ka jettu kana anamma gadi buufadhe jira waan ta'eef open naan jira isinis aluma kana jechuudha gadi buufattanii ni galtu jechuudha obboleeyyan kiyya garuu faayidaan application kana faayidaa baay'ee qabdi obboleeyyan kiyya tokkoffaa Facebook irraa download gadi godhattan lammaffaa linkiin hin buufattanii video barbaadan share godhattanii eegasii booddee yeroo dalagaa keessanis geessatan deebitanii buufachuu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya kana jechuun garuu emailii banamti ammoo emailii Facebook keessanii haa ta'u garuu emailii Facebook keessaniitiin banachuun bareedu maaliif Facebook keessan gara lamatti fayyadamuu dandeessanii gara kanaanii afaan oromootiin Google yookaan Chrome keessatti yoo dura deeffattanii jiraattanii gara kanaan gaafa asirratti emailii kanaan banattanii afaan oromootiin isiniif fayyada isiniif dalagaa jechuudha mee akkamitti waan jedhu waliin ilaalla anamma dura gadi buufadhee emailii paaspoortii naqee jira waan ta'eef haala kanaan nagalcha keessanis akkasuma kana jalqaba emailii paaspoortii isin gaafata eega isin gaafate eegas immoo bakka rakkoota kan jiru jechuudha yeroo jalqaba isin seentan qofa akkanatti yookaan escape yookaan mallattoo kana dhayi gali isin jira akkanatti yeroo sadii dhooftee galtaa down jettee yoo barbaade immoo escape jetteetuma galtaa jechuudha amma haala kanatti nan dura banadhee jira akkuma argitan afaan oromootiin na dabarsaa jechuudha asitti amma Facebook argitanii achiin aappiidha waan barbaadan ammoo gadi buufachuu download godhachuufis linkiinis buufachuu dandeessan yoo linkii qabaatan ammoo linkii bakka barbaadanii fiddanii bakka too search jettu tana jechuudha yeroo takka qaqqabdanii haala kanattiin qubaa yeroo keessan qaqqabdanii jechuudha anamma linkiin fidan bakka kana paastee ooftan linkii asisinii galcha eegasii fiddanii search isinii godhaa jechuudha anamma gara gabaabaan isin argisiisu share godhattan jechuudha fakkeenya Facebook keessan jalatti amma Facebook ni bakka lama isin fayyada akkuma isin jedhe gara sanaan ingiliffaan fayyada gara kanaan ammoo afaan oromootiin kuno maal yaadaa jirtanaan jira akkuma argaa jirtan kana mee profaayilii jala galee isin argisiisu fakkeenyaaf afaan oromoon guutumatti afaan oromootiitti isin fayyada jechuudha gara kanatti kana fayyadamuu dandeessan baay'ee bareedduudha application baay'ee bareedduudha itti fayyadama ana fakkeenya wantoota kanneen share godhee jira akkuma argitan kunniin guutuun afaan oromootiin jira dubbisuu dandeessanii yoo barbaadanii wantoota ati gulaaluu qabdu naan jedha asuma hundi isaayyuu jechuudha fakkeenyaaf amma share like godhu jedhu ana biratti afaan oromootiin barraa kun akkuma argitan jaaladhu yaada kenni qoodi share like godhi ka jedhu jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoo kana gadi buufadha yoo jedhe jechuudha gadi buufadha yoo jedhe dhayxanii tokko amma fakkeenyaaf gadi buufachuu barbaadanii isuma irratti click gootan jechuudha ka gadi buufachuu barbaadan sana irratti yeroo takka click gootan jechuudha kuma keessaniin bifa lamaan isiniif fidaa jechuudha ilaaluu barbaadamoo gadi buufachuu barbaadan isiniin jira haala salphaa baay'ee isiniin salphata kunoo download yoo godhachuu barbaadan asuma irra okay gootan yoo laaltanii ammoo gadi buufachuu barbaadan laaltanii bakka kana jechuudha laaltanii kaatanii gadi buufachuu ni dandeessanii jechuudha haala kanatti yoo gadi buufattan daqiiqa muraasatti gubbamarraan gadi harkiftanii ilaaltanii isiniif gadi buusaa jechuudha faayidaan isaa kana application baay'ee bareeddoodha itti fayyadamaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa baay'ee bareeddoodha gadi buufadhaati itti fayyadama
Okay, balayan kiyya faayidaan aappii lammaffaa maal jechuun keessan nafu isiin tuni wantoota adda addaatiif isin fayyadde akkasuma xalayaa wayii barreessuu akkasuma walaloo barreessuu paaspoortii adda addaa wantoota adda addaa akka wanti itti qabachuudhaaf jechuudha. Injira inni tokko maa inni maqaan isaa raanfadhee injira. Fakkeenyaaf yeroo gadi buufatan akkas jettanii keessa seentanii bakka tana cuqaastanii eegasii bakka mallattoo akka qalamaa jirtu tana cuqaastanii asitti waan barbaadan barreeffattanii jechuudha. Waa yaada keessanii alaa xuul jechuudha. Akka nama daftara abbaa dhibbaa yookaan abbaa shantamaa qabuute jechuudha asirraa hamma gaafa jawaala formaati yookaan jawaala dileet jawaala gattaniititti isin jalaan badu as jalatti waan barbaadan paaspoortii keessan imeelii keessan akkasuma nootii garagara waan barbaadan hunda as jala barreeffachuu ni dandeessan jechuudha bariyan kiyya wanta isin bakka qalamaa fi daftarri isin bira hin jirretti isin fayyadi jawaaluma keessan irratti isin fayyadi jedhee isin dhiyeesse yoo isinitti tolte itti fayyadama inni sadaffaadha. PM3 kun video kajattu kun ammoo Play Store isas Play Store keessa gadi buufattan jechuudha. Eega gadi buufattanii faayidaan isaa maali? Video irra audiooti jijjiiroodha. Gaafii kana hedduun nagaafatameera gara TikTok illee nagaafatameera. TikTok kiyya adabbii guyyaa 3 galee jira. TikTok haarawaa jalatti na hordoftoonni kiyya asumaanuu dhaamsa isiniif dabarfadha. Okay. Isa video irraa gara audiooti jiru akkamitti jijjiiranii sumarratti kilik gootu eegas yaala kanatti isin dhufa bakka too gubbaarraa kana ni argitu bakka xiyyeetti qabame kana yeroo takka kilik gootu eegas galarii keessan keessa isin galchaa jechuudha. Haala kanatti isin galchaa as keessa video barbaadan san filattanii irratti okay godhachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf amma video as keessa filadheeme haa godhu. Fakkeenyaaf amma kana audio jijjiiruu barbaadaa jiru irratti okay godha. Haala kanatti isin dhufa eega okay gootanii gadi dhuftanii convert bakka jettu tanatti okay gootuun jechuudha yeroo takka kilikitti gootanii daqiiqaa haga fedhe dheeratu gabaabbatu alaa xul kallatti mangara audiooti jijjiira jechuudha. Kunoo kun akkanatti gaafa gootanii argitu eegas cheekii gochuu barbaadan play bakka jettu tana dhugaastanii cheekii gochuu ni dandeessanii eegas keessaa baatanii eessatti argattu bakka wantiniin keessan jirutti hidhattanii asitti argachuu dandeessu akkasuma as keessattis my files kana keessatti argachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya barumsi kiyya yoo isinitti tole share like video kana gochuu hin dagatina isiniin jedha isin fayyade guyyaa tokko farallee isin fayyadu warri Awurooppaa jirtan na fuudhaalee biyyaarra galaana diimaa cehee dhaabbata argamarraan biyya meeqa qaxxaamurree Afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaa walumaan jirra waca simbiraa dhagaye Awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarree